Mee faarsaa 34 kiristaanonni gooftaa beektan warri kaaniyyuu mee faarsaa 34 akkasiin dubbifattan hin barbaada. Guutummaadhuma isaanii isa sagalee jiruuni keessa koo na tuqee jennaanan isiniif qooda jedhee. Iddoon suni maal jedha seetan? Gara Waaqayyoo ilaalaa, gara gooftaa ilaalaa, qaaniidhaan lafa ilaaltanii jedha. Gadbuutanii duduuba gaafa deebitan immoo ani Waaqayyoon nan kadhadhee inni immoo gara kootti gadi jedhee. Gabbuutanii olaaltanii itti dabaltanii leenci isaaf illee dhaban beelaa. Warri Waaqayyooni eeggatanii warri Waaqayyooni abdatanii isaanii utuu isaa waa tokko dhabanii argeen beekudha daafti gaafa faarfatu. Faarsa 34. Warra Waaqayyoon sodaatan naannoo isaanii ergamoota isaatu buufata isaan eegaa jedha. Bara kana keessa ani isa sagalee jiruun dubbachuu barbaade bara kana keessa mee waanuma ilaaltanii dhuma abdii godhattaniiyyuu yeroo itti dhibamuudha. Gara firaa ilaaltanii, gara abbootii siyaasaa ilaaltanii, gara kamiyyuu yoo ilaaltanii har'a kan itti dhaadattanii jira jedhee yaadu. Bara kana keessa al takkaadhumatti kaleessa kan ture yeroo inni hin jirre, har'a immoo yeroo inni hin jirre jira kan jettan yeroo inni iddoo gadhiisu argitu. Kanaaf kan iddoo hin gadhiifne ilaaltanii jennaan kan isin hin qaanessine, waammattanii jennaan kan isin fowwaatu, kan isin dhugaadhuma naaf jira jettanii Waaqayyo duwwaadha. Sagaleen kun keessumaa yeroo ammaa kana sagalee yeroo ta'e yaada. Waaqayyo duwwaa yoo ilaaltan duwwaadha kan isin qaanofne bara kana. Ani bara kootti nama abdadhee beekaa. Fuula namaa ilaalee beekaa. Garuu waan isin ajaa'ibu keessaa kanan itti qaana'etu baay'ata. Naa jira baluu koo jedhe. Har'a warri waa ilaallataa, waa abdataa jirtan waan sana abdatina. Amma ija keessan garasis garanas hin ilaalina. Ol deebisaati ilaala. Qaaniidhaan lafa ilaaltanii. Utuu dhabdanii, utuu isin beeloftanii, utuu isin kadhattanii, utuu isin namaa gadi taatanii takka namni hin argu. Namni hin argu takka. Namoonni Waaqayyoo yoo Waaqayyo wajjin wal lolaniiru ta'e Waaqayyoon sodaachuu yoo dhiisani kan isaan qaana'an. Waaqayyoon ilaaltanii qaanoftan. Daawit iddoo biraattis immoo akka jedha ani gaarotarra gaafan ilaalu gargaarsi koo achi hin jiru. Gargaarsi koo lakkaa Waaqaaf lafa isa uume gaafan ija koo kaasu Waaqaaf lafa isa uume Waaqayyoodha lakkaa gargaaraan kun. Anka nama 100% isinitti hima Waaqayyoon kadhattu yoo ta'e, Waaqayyoon sodaattu yoo ta'e, Waaqayyoon ilaaltu yoo ta'e qaaniin mana keessan hin galu. Jecha jajjabinaa badaa haasawuu ani kormee miti. Garuu Waaqayyoo yoo sodaattan, yoo isa kadhattan, yeroo hundumaa fuula isaa yoo barbaaddattan, yoo isa ilaaltu taatan ergamoonni Waaqayyoo naannoo keessan marsanii isin eegu malee indaama ergamaatu isiniif qacara malee jedhamu isiniif ergamu. Qaaniidhaan lafa in ilaaltan. Waaqayyo ijoollee isaa hin qaanessu. Phexros akkasidha. Waaqni keenya Waaqa ulfinaati jedha. Waaqni keenya Waaqa nama ulfeessu malee Waaqa nama salphisu miti. Namoonni tokko Waaqayyoof jedheen akkas ta'e kana ta'e yoo jedhamu ani badaa isaa hin fudhadhu. Hunda isaa hin fudhadhu. Namoonnis Waaqa waan sodaanne yookaan Waaqa wajjin iddoo ta'etti walitti bu'aniiru jedhee tayyaada. Sababa kanaa kattaan malee warri Waaqayyoon abdiidhaan eeggatan, warri Waaqayyoon sodaatan isaan qaaniidhaan lafa ilaalan. Waaqayyoon ilaala. Hundi keessan har'aa kaasaati gara Waaqayyootti deebi'a. Gara Waaqayyoo ilaala. Qaaniidhaan lafa isin ilaalchisu Waaqayyo. Maqaan Kiristoos kan eebbifame. Haa ta'u dhogichi birmaduu sin baasa. Dhogichatti qabamaa jiraadhaa eebbifama.